Nagaa Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Maatii furtuu dhaloota miidiyaa fura akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa isinirraa badeen jira. Viidiyoos gadhiisaa hin jiru. Har'a immoo waan tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Yaada kanarratti yaada keessan jiru akka nuuf barreessitan jaalala Waaqayyootiin isin affeera. Akkuma kanas immoo namoonni maatii taatanii like share gochuudhaan komentii naqaa'uudhaan jabaadha chartaan guddaa galatooma. Akkuma kanas namoonni haarawaa taatan maatii ta'uun like share komentii keessan nuuf kaa'a isiniin jedha. Tole egaa yaada narra qabadhee dhufee jireenya keenya keessatti akka addunyaa kanatti jechuudha Waaqayyoon gaditti yookaan Waaqayyoon ala yeroo baay'ee kan nama danda'u yookaan immoo kan abdii hin kutan hanga dhumaatti muudoo kan wajjiniin iyyuu kan nama danda'u haadhadha jedhama. Maaliif kana kaastee jechuun keessan hin oolu. Hanga dhumaatti na hordofaa yaada icharraatii waa tokko hubadhu jechuudha. Anumattuu gaaffii waan ta'eefan yaada kana qabadhee isinii dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma addunyaatti egaa haati wanta fedhetoo balleessaniiyyuu nama hin dadhabdu jedhama. Garuu sobadha. Tareegaa hanga dhumaatti haati nama dandeessu jiraachuu dandeessi. Garuu waan hin arge keessattanii yaada kana isiniif qooduu dhufe haati haadhadha. Muudoo qabnu wajjiniin Waaqayyoon gaditti kan waan hundumaa keessatti nu dandeessu haadha keenyadha jechuudha. Garuu immoo yeroon isaa xiqqootu tureera. Waan na mudate yookaan immoo waan an arge tokko baay'ee waan na ajaa'ibeefidha. Edaa haadha walumaa galatti Waaqayyoon ala hanga dhumaatti kan nama danda'u addunyaa kanarraa hin jiru siruma kan jedhu keessa kootti seef ta'e jechuudha. Innis maal yoo jettanii dubartii tokkotu ijoollota qabdu keessaa mucaan ishii tokko baay'ee amala rakkisaa qaba ture jechuudha. Egaa jireenya keenya keessatti namni hundi keenyayyuu amala addaa tokko namni uumamaan amala ta'e tokko dhabu hin jiru. Garuu egaa mucaan kun yookaan obboleessi kun baay'ee maatii waan rakkisuu fi baay'ee tokko araada garaagaraallee hin qaba. Kanarraan kan ka'e maatii irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuu yaala jechuudha. Miidhaa garaagaraa jechuudha. Baay'ee tokko maatii jeeqa jechuudha. Garuu maaltu ta'e yoo jettanii maaliif haati hanga dhumaatti nama dandeessisa jedhamu kanaaf jechuudha. Haati illee abdii namarraati kutatti. Dhugaadha. Haati abdii namarraa kutatti. Hanga bara baraatti abdii kan namarraa hin kutanne yoo jiraate tokkoo fi tokko Waaqayyo qofadha jechuudha. Dhugaa maaliif haalan arginurraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf egaa haati kun maal gootee mucaan sun maal ta'e yoo jettanii guyyaa tokko akkamitti akka ta'e yoon beekuudha baadhee burcuqqoon harkarratti cabee fi akkamitti akka ta'e hin argine garuu dhiigni isaa baay'ee tokko dhangala'aa ture jechuudha. Jechuun namni buruqee akka kanatti hin eegu harki citee miti baay'ee citees garuu dhiigni isaa baay'ee dhiigaa ture jechuudha. Baay'ee dhiigaa ani gama koon baay'ee tokko rifadhe. Walumaa galatti dhiiga yeroon argu baay'een jaaladhu dhiiga indaaqqooyyuu biyyatti yeroo qalanii nan baqadha jechuudha. Maaliif nan sodaadha. Kanaaf kan bakka baay'ee tokko amma kun kirkirurra ga'e jechuudha. Dhiiga san yeroon argu mana keessa kanatti yaa'e. Isaan booda egaa maaliif haadhaa fi kun maalirratti wal qabataa yoo jettanii jechoota isheen guyyaa sana jette na ajaa'ibe jechuudha. Dhiisi jette maaf akkanatti rifatta dhiisi masaati amala isaatu kana isa godha jette argitanii rakkina hamma kana yookaan immoo dhangala'uu dhiiga isaa hamma kana keessatti amala isaa sanaan dhimma isaati amma jedhamurra kan geessise amala isaa sanadha. An kana jedhu gaa haadhadha. Haati yeroo kamiyyuu nama dandeesseedhama. Garuu nama danda'amee isheen nama dandeessu hamma qaba. Yookaan immoo daangaa qaba jechuudha. Kanaaf akkuma addunyaa kanarratti akkuma walii galaatti haati nama dandeessi hanga dhumaatti inni jedhamu suni akka sirrii yookaan immoo xiqqoo egaa guutummaatti namadha waan taateef haati sunis guutummaatti akka nama hin dandeenye
kanarraati hubadhe jechuudha. Humna baay'ee tokko gaa yeroo tokko wantoonni akkasii ni jiru. Kanaafuu jireenya keenya keessatti tarii hiriyyaa ta'uu danda'a, abbaa, haadha, abbaa manaa, obboleessa, obboleettii ta'uu danda'a. Daangaa isaan nama wajjin tarkaanfatan yookaan immoo hangi isaan nama faana deeman haala kam keessatti iyyuu hamma isaan nama gargaaran yookaan nama duukaa tarkaanfatan hanga taa'ame tokko qaba jechuudha. Yookaan immoo daangaa ta'e tokko qaba jechuudha. Haala kam keessatti iyyuu asirratti dhugaa dubbachuuf taanaan ani waan hubadhe jireenya keenya keessatti hanga kamitti iyyuu hamma fe'etti iyyuu haala kam keessatti iyyuu jechuudha. Tokkicha ilma waaqayyoo isa anaaf siif jedhee dhiiga isaa dhangalaase lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne isa qofa jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee namarra yaada keenya kaawwachuu dandeenya. Firarra yaada keenya kaawwachuu dandeenya. Abbaarraa yaada keenya kaawwachuu dandeenya. Obboleessa obboleettiirra yaada keenya kaawwachuu dandeenya. Dhugaadha. Ani erga guyyaa sanaatii barumsa guddaan argadhe jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaada yaada koo walitti qabuudhaaf yeroo waan hin qabneef jireenya keenya keessatti kan akka waaqayyo nama danda'u tokkollee hin jiru. Yoo balleessine, yoo dogongorre waa hundumaa keessatti kan nu danda'u isa qofadha. Lubbuusaa hanga dabarsee tokkicha ilma isaa nuuf kennutti badii keenyaaf ilma isaa balleessituu godhee cubbuu keenyaaf ilmi isaa cubbuu akka waan hojjete godhee dabarsee isa nuuf kenne waaqayyo qofa jechuudha kan nu danda'u. Haatis gaafa dadhabde dhimma isaati dhimma isheetii nuun jetti. Obboleessis obboleettiinis hiriyyaanis eenyumtuu nama ta'ee foon kan uffate jechuudha argitanii. Garuu waaqayyo qofti yeroo kamiyyuu yoo balleessine nu ifatee nu gorsee akkaataa kanatti hanga dhumaatti kan nu faana ta'u waaqayyo qofadha. Kanaaf egaa maal gochuu qabna? Waan qabanne isatti jabaachuudha jechuudha. Yaada keenya baay'isne namarraa kaawwachuu dhiisuudha jechuudha. Maaliif namni namadha. Karaa kam akka dadhabu, karaa kam akka guyyaa tokko nama gatu hin beekamu waan ta'eef. Erga haati sadarkaa kanatti akkas nama dadhabde inni kaanis hammuma kanadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hunduma caalaa abaluun kunaaf jirti, abaluun kunaaf jira jechuu caalaa yaada keenya guutummaatti isa anaaf siif jedhee dhiiga isaa dhangalaasee fannoo qaraaniyo gubbaarratti fannifame muudoo koof muudoo kee balleessaa koof balleessaa kee baatee anaaf sii oolchuudhaaf jedhee anaaf sii qullaa dhaabbachuu salphina oolchuudhaaf jedhee isa fannifame Kiristoos qofa jireenya keenya keessatti moosifne yaada keenya guutummaatti irra kaawwachuu kan qabnu jechuudha. Kanaaf egaa yaadni koo kana isinii kaasuu barbaadee fi yeroo hundumaa yaada keenya guutuu gara waaqayyootti deeffanne yaada keenya guutuu waaqayyo irra kaawwanne abdii keenya hirkoo keenya isa godhachuutu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akka addunyaatti egaa haati fakkeenyaaf yoo mucaan tokko balleesse yookaan keessumattuu egaa ijoolleen dhiironni yeroo baay'ee yeroo sadarkaa dargaggummaarra jiran dhiisisaniif haa galu waan meeqatu jira. Yeroo sana abbaan illee haadhaan sidha kan akkas godhe sidha kan balleesse jedha. Ofitti sukkuummattee ofitti qabattee badii mucaa ishee ofitti fudhatti haati jechuudha. Garuu yeroo tokko immoo yeroo irra darbee yeroo baay'eetu haatiyyoo akkas namaan jetti argitanii. Kanaaf haala kam keessattiyyuu wanta kam keessattiyyuu kan dadhabbii keenya guutuu wajjiniin ofitti nu simatee nu baatee nu danda'u tokkicha ilma waaqayyoo qofadha. Kanaaf yaada keenya isarrattidha jechuudha. Abdiin keenya isa qofa akka ta'e barree tarkaanfachuudha jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa yaadni anaarra qabadhee dhufe baay'ee na ajaa'iba ture erga guyyaa sanaatiin dhugaa. Kanaaf waan qabde jabeeffadhu, waan itti irra jirtu jabeeffadhu qabadhu, innis waaqayyooni. Kana fakkaataa turtii waliin gooneef guddaa galatooma.
yaada keessan nuuf qoodaa. Egaa haala hojiirraan kan ka'e biizii ta'uurraan kan ka'e viidiyoo gadhiisaa hin jiru. Fedhaaf jaalala Waaqayyo ta'e egaa haalonni yeroo mijatan guyyaa guyyaatti viidiyoowwan gadhiisuu nan yaala. Kanaaf akkuma dura dubbadhe namoonni haarawaa taatan mana kanaaf jechuudha maatii ta'aa. Like share godhaa warri turtanii guddaa galatooma. Obboloonni yeroo kamiyyuu haala kam keessattiyyuu share gochuudhaan na faana dhaabbattan hundi keessanuu guddaa galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaarii gootan anarraa osoo hin taane Waaqayyo irraa argattu. Sababiin isaas ani nama waan ta'eef gaarii namni naaf godhe hundasaa kaffalee fixuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo karaa addaatiin immoo akkuma kanaa namoota gaarii godhan isiniif akka kaasu abdii guddaan qaba. Kanaaf Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa lafuma jirtanitti nagaan Waaqayyo kallattii kamiinuu isin wajjiniin haa ta'u. Isin haa eegu Waaqayyo, isin haa tiksu. Waan karoorsitaniif waa yaaddan bira ga'a. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Eegumsi isaa lafa jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u. Nagaan ba'aa, nagaan gala. Lafa deemtan hundumatti gargaarsi eegumsi Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Sababiin isaas Waaqayyo abdii amanamaadha. Warri Waaqayyoon amanatan, warri Waaqayyoon abdatanii yoomiyyuu karaatti hin hafani. Kanaaf Waaqayyo isin haa eegu. Lafa jirtanitti, mana jirtanitti, kan maatiirraa fagaattanii jirtan maatii keessanillee Waaqayyo isiniif haa eegu. Akka kana isiniin jechuu jaalladha. Eebbifamaa, eebbi keessan dachaa haa ta'u. Nagaan naaf turaa. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.